hammeenya tokko hin qabuuf dhugaa rabbi. Hammeenya tokko hin qabuuf eenyuufu dhaloota nama Oromooti miti ana nagaadhaafuu hin qabu hammeenya. Garuu nu jibbaniif ammoo agese anis family kiyya bakka family kiyya jiru malee hin dhaabbadhu anatu. Bakka Oromoon jiru bakka Oromoon itti miidhamne golgaa Oromoon jalatti tiffamu qofa. Agese annama maatii kiyyaafis yaadu miti. Dhugaa rabbitti beek. Maaliif akka saasoftaa maaliif abiyyiin mormitaa maatiin kee achi jiranii warra naan jedhu jira biyyaa bilbilee na doorsisu. Ilaamee jira kee. Maatiin kiyyaa biyya jiran. So what? Qiyaamaa argitee Oromoon ragaan jirretu gubbaadhaa gaditti roobamoo jechuun rabbiin bakakkaa darbu sanatti kiyya qofa. Anuma Oromoon ta'u taati. Bakka hidhamuudhaa duudha. Bakka wanni bira maaltu jira? Hai. Nama meeqatu ilmaan saa Oromiyaaf jecha gabbaraa jira. Agese an dhugaa irrattan waa falma. Dhugaa irrattan morma dhugaaf hin dhaabbadha. Dhugaa waa ila kooti. So ilmeen kiyya sajjeessan shafahaadha gaa yoo duutes maalan godha re'an. Waan Oromoon baadhataa jiruudha. Balaa Oromoodhaaf kennameedha. Aamin biloo maqqabbannoa. Maalan godha. Maalan godha. Agese wanni godhan hin jiru. Kanaafi walumaa gala dajanee guutamaa dhugaa rabbitti balaa kana miliqee keessaa bahee maatii isaatti dabalamuu baay'een gammada. Baga nagaan dabalamte. Deebi'ee waan achitti irra namarra gahaa jirulleen qaamaa waan argitaniif namaa himuun gadi ba'anii argite miidiyaa kana ka durii jaalaa jabeessuudhaa fi sisiin gargaara. Deebi'ee yaamicha inni godhe dhageessanii baay'ee bareedaan. Namooti miidiyaadhaan akka nama tokkootti illee waa dabarfatan wal dhageenyee walii dirmachuudhaan wajjina dhaabbannuu jedhuee gaariidha. Ilaala. Warri miidiyaa argitee dhiyoo namooti himattanis jirtu hundi keessanuu argitee dajaneen quunnamii warra himannoo qabu sagaleen nu ukkaamsan jedhan miidiyaa kana irratti fida. Har'a namni hundinuu argitee sappoortiidha. Yoo kaleessa isin hin deeggarinillee har'a deeggaraadha. Isinii wajjin dhaabbataadha. Oromooti hidhame, Oromummaati hidhame, seenaati hidhame, aadaati hidhame, afaantu hidhame, biyyatu hidhame, namoomati hidhame. Jiraa keenya du'e. Beekaa keenyatu takaalame. So argitee nu hundinuu wal malee homaan qabnu waan tokko wanni argitee sagalee walii ukkaamsinuuf hin jiru yoo illee itti fakkaate. Yoo biizii taatanii illee itti fakkaate. Sorry. Nuti gara biyya keessaatti waan deeffanneef tarii namninis argitee gargar qoqqoodamuudhaani jechuun gargar faffaca'uun ni kan biyyatti galuu wal hubachuu dadhabne walirraa faffagaanne. Hirrina namaas qabnaa hirrina horiis qabnaa. Welcome kottaa jedhaati xalayaatti barreessa warra akka iskeel gabbisaatii fi Henookillee eenyullee hunda isaaniiyyuu afeera walitti kottaa wajjin mari'adha. Miidiyaan kun walumaan dhaabbata. Oromoo hundatu haqqii keessaa qaba. Oromoo hundatu namnati qeensaan keessaa funaantee baaftu hin jiru. Hundinuu haqqii keessaa qaba. Kanaaf isa kana godha. Gabaabatti
yoo argite akkuma mal abiyyi gama haaloo waggaa 100 nuti mataa turre amma sittansi dabala jedhe amartichi dhufe nurratti fe'e akkuma kana yoo haaloo namarratti qabaattan malee ana haaloo isinirraan qabu afootu lillaa jedheera faraan abdul salaamis hundi keessanu sorry ibama garu sagalee nama ammoo hin ukkaamsina yoo ukkaamsitan ani isin duran dhaabbadha bakka aganu ani annama of jibbee deemuudha harreen duute waraabessa sodaadhu ammootummaa Itoophiyaa si sodaadhu dargi maalisiin abaa si sodaadhu shane si sodaadhu jijjiiramas waan tokko waan sodaadhu qabu abbaa fi daangaadha mootummaa mataa isaa nama ijaarratee jiraatuudhaani mootummaan qabaani miidiyaan qaba humaan barbaadu namarra yoo ani miidiyaa mataa kiyyaan qaba mana mataa kiyyaan qaba hojii mataa kiyyaan qaba dhageesse abbaa fi daangaadha mootummaa mataa kiyyaan qaba waraana mataa kiyyaan qaba dubbii himaa mataa kiyyaan qaba dhageesse ay afa gobaa'ee ka mataa kiyyaan qaba ofumaan asii boombii gadi darba bakka mangistiidhaan mangisti mini legal mangisti maal barbaada mangisti diktaatera ajaa'ibaati ani mangisti kana biyyi caaluudhaani isa ajaa'iba dhageesse guyyarraa guyyaatti asii dhugaa jirtu ummataaf gadi xaaxessa inuma dhoosa sun kana kabra kaleessa daawud ibsaa nagadhiisanii jedhee biyoo irratti dubbatee ganama kana marfameera hidhameninis anamma duraanan ibsa baasii dafii warra hidhametti dabalamii seenaa qooddadhu jedheen amma isa kana laala amma ganama kana sanas dhaga'een baay'ee gammade mattaasar allebat namni oromoo ta'e yoo argite waa hojjachuun miliqanii ijoolleen akkamma argite gurbaa kanaan egaa gurbaan jedha inni ijoollee miidiyaatiifuu anaterra guddaadha jedha ani immoo isarra guddaa wala abiyyirrallee guddaani hunda isaanirrayyuu guddaa awwaggaa 30 duran hidhaa Tigiree dhandhamee quuffadhee bayan deeqqifadhe yeroo sadii seene yeroo sadii Booranatti seene bokkuu Luboomaatti dhaqee nama meeqa hiiksise dhageesse hin beekan egaa warri Booranaatu gaafattan inni beekan isiniimu gurbaa Jimmaa tokko jedhan dhageesse isa jara hiisise immoo qawweenu shugguxi rasaasa nuu fidaa jira jedheen sobee hidhaatti galche warra nama 21 hidhaa baasisen kan ijoolleen isaanii gaara jirtu an bokkuu Luboomaa Boorana keessatti seenaa akkasii hojjedheeran wallaahi billaahi beekaan sobe nan soba Abdusalaam jedhani isa qabsiisee nama hiisise eega hiisise booda immoo Tigireen maal jette eega waan basaasu fixe ante indeete ennin maawok chaalki jetteet mana hidhaa galchite qabameen deeme ani nama homaan beenne ta'ee qabamee seenen amma hin gaafatani Abdusalaami haakima guddaadhaa jedheen kan kibba Oromiyaa jennaani ati haakimaa dhageenyerraa jennaani yaa'u obboleessa abbaa kiyyaatu mana hospitaalaa qabaa kilinikii achuma keessaa kilinikii argitee qoricha barreessanii natti kennan argitee maqaa beekeen akkasitti gurguraa tureen jedha jedheen egaa kanaanan ta'e malee qorichuma waanan beekuufan maqaa qoricha kilorookiin
dikororoki malee anaa kima mitiin jedheen haya si amanneedha maaliif dhufte jennaan durii ani argite annagaadeedha finaansiitu horiin irraa saamee jennaan finaansiidhaan loluudhaaf gaara seene malee an finaansiidhaafi Tigireellee adda baase an Tigiree kana sin beeku Pidiyoon illee nama nagaadha Tigireen illee nagaadha an finaansiidhaan loluudhaaf an gaara seene jedhe wallahi kun nama gaariidha jedhan waan hunda sii goona jimmatti si galchina xalayaa sii barreessine waan as keessaa kottu adda nuu baasii jedhanii jennaan laa ilaaha illallah mucaa duratti maniiruma guddoon warri hidhame ijoollee isaaniitu gaara jira amma yoon naqee gurbaa Abdusalaam sana arge xiqqaa gurraatti gabaabdu tokko laa ilaaha illallah Abdusalaam akkam jirta fayyaa keetii jedhe naqeetti warame akkamitti beekta jennaan adde inni kuni argite ajajaa waraanaa kan galgalootanuu jedhama isatu beeka gaadama abbaa qabeenyaati jechuun na horii qabaa abaa'ooti kan kibba Oromiyaa isaa fi kumsaa gadaafaa wajjinaasaa barni sikuriitii olaanaa kan rasaasanuu bitu argitee Opiidiyoo irraa nuu fida jedhanii isa kanaa anuu jaraa wajjinaasaa hin danda'u isa kanatu nuu fidaa jedheen isa qabsiise warra kan nasaa gadhiisise sana booda ani maaliif sobaanoo argitee Jimmaan nufe Booranaafis Jimma argitee duddaaf garaa godheen bokkuu luboomaatti itti xamadhe akkasiin xalayaannaa barreeffamee Jimmatti deema gaane akka jaraatti 95 jechuun 95 mooyaalee dhaqeen warra argitee mi'a biraa bitaa ture farankaa kadhadheetan Jimmatti deebi'a kijibaa beek jedheetan dhufee mooyaalee ga'ee waraanattan deebi'e jechuudha. Yeroo waraanatti deemu wanni an achi keessatti hojjetamaa ture hunda waraana bira jira hundi seenaan sun hundi ijoolleen abbootiin mana hidhaati ani iksise hundi waraana keessa jiran ajajootan ni kaani so wannan waan kana kaaseefi an amma miti kanan argitee qiyaamaa kana keessa seene amma miti durin beeka waggaa 30 dura kanaaf walumaa gala hidhaan qoraasuma dhiiraati haa hidhamani hidhaan seenaa dhaban hidhaan seenaadha seenaa kanarraa qooda fudhachuudhaan warra hafee argite alagaa jara gangalatee alagaarraa baajata fudhatee walgayii waammatu Opiidiyoonuuf ijaaru biltiginnaan mallee jaarmiyaa baa'oo keessatti nuu ijaarutu du'e jaratu jira ajaaye kitiyyaa jira ajaa'u kanan jedhuun jaraani kitiyyaa beektuunti geergoo jira ajaa'u yoo qabdes yoo gadhiiftes ni ajoofti yoo harkaan qabdee gadhiiftes ni ajoofti yoo malaaftes ni ajoofti kitiyyaa jira ajaa'uudha jarri kun so walumaa gala OMN jabina akkasii qabaachuu isaatti baay'een gammadee isinis gammada cinaa dhaabbachuu qabna hin gargaarraa kan durii caalaa bisaan xiiqii hunduu cuqqaallatanii dhugan jetti Oromoon dhageesse xiiqii dhagaa nama argitee mootummaa kana dura dhaabbatu hundayyuu itti baasan dhageesse ittaa qaranii ittaa fidanii mariidhaaf haa dhiyaatanii haa nama gorsanii nama tokkoyyuu alatti nambisinaa alagaayyuu hirmaachisaa ture OMN dhugaadha
keenya immoo wanni tokko wanni alattafuuf hin qabu. Kanuma jedhaa gammachuu kiyyas ibsuudhaafan seene galatooma ulfaadhaa yooni isin mufachiises dhiifama. Wanni godhani jiru. Abbaan mufate haa mufatu malee dhugaan jirtu dhugaadha. Dhugaanan dubbadhu kun dhala keeyyaaf waa ilaaban. Ilmee keessaniif waa ila. Dhageessee yeroo argitee namni miidhamu yeroo namni keenya argitee akka malee dadarkaa argu ammoo firattis warruma wajjin qabsooftuttis aaruu walloluu wal arrabsuun ni jira. Kanagaa siyaasaa kana beektanii waan itti galtaniifi hin mufatina. Aaruun isin jira araaramuun isin jira. Ammoo keessayyuun ooluwani. Keessan ooluwa waggaa guutuu isuma alanfataan ooluwani yeroonni qeeqetuman bira kuta. Yeroon deggeres akkasumattan deggera. Sun akkasii kanas akkana hubattaniin barbaadaa galatoomaa oraabulaa baga hidhaa baate dajanee guutamaa ammas jabaadhaati warra hafan hin jedha. Maaltu hafeenii warra hafan jedha. So Oromiyaa fi Oromoo hidhaadhaa baasuuf haa hojjannu. Amma waan isin argitee Jawaarii fi Baqqalaa qofa jettan ani immoo xiqqoon fudhadhuuyyu. Maaliif jarree ta'ani beekanitti galanii garuu Oromiyaaf Oromoo yoo hiikamte malee Jawaari hiikamee bu'aan fidu. Jawaari hiikamee bu'aan hin argamu. Oromoof Oromiyaan hiikamuudhuma qabdi. Qabsoon kan keenya kana garuu nama argitee isa hoogganu maqaa dha'uun maa maqaa dhooftan hin jedhu garuu Oromoof Oromiyaan hiikamuudhuma qabdi. Isa kana laal kaayyoon keenya buuraa Baqqalaan hiikamee Abdii Raggaasaafuu miti. Baqqalaa fi Hamzaa Booranaa ba'uu miti. Yoo amma jarri kun hundi ba'anis yoo Oromiyaanii fi Oromoon hin hiikamin amma deebi'anii hidhamuun hin hafu. Dhageesse biyyattiin karchallee keessaa ba'uu qabdiin biyyattiin Oromiyaa jedhamtu suniifi ummanni Oromoo jedhamu kan jibbame kan arrafamu kan salphate kan salphisaa jiran hidhaa hiikamuudhuma qabdiin. Haga namni tokko lafarratti hafu akka jedhamiti Mangistoo Hayilamaariyaam haga namni tokko lafarratti hafu namni miliyoona 60 itti dhumuudhuma qaban. Yaa Leelaa Baraa Cellame filmaata biraatiin qabne waan Jawaar hiikamee nagaan argamu miti. Waan Abiyyi eenyu Abiyyillee du'ee nagaa itti argamu miti. Waan argitee Galaasaan xorataa ba'ee nagaan itti argamu miti. Waan Abdii Raggaasaa argitee dhufee pirezidaantii ta'ee nagaan argamu miti. Nagaan yoo argame Oromoof Oromiyaan kiyyoo alagaa jalaa ba'uu qabdi. Oromiyaa irratti Oromoon abbaa ta'uu dhuma qaban. Tuni ejjannoo ijoollee biyyaati. Of kennanii jiran akka dhaabbatu sin jiru. Akka dhaabbatu. Bibilbilaa gaafadhaa ijoollee bakka hundaa. Waan tokko homaayyuu si gaafataan jirtu. Nutu karaa danda'ameen gargaaru jedhaa jira malee homaa si gaafataan jirtu. Kutatte waan gaaffiyyuu isinirraa homaan barbaadu yoo danda'ame tumsa ta'uufiin gaarii. Homaan barbaadan warra asitti deeqqifatee jiruudha baqa.
jireenya deeqqifatan yaa xaggabu jireenya quufani akkana kanaaf qeerroon wanni tokko wanni gadi qabaa hin jiru namni akka jiruun mana barumsaa guutee jira bakka hundatti naannoo hundatti ganda hundatti garuu deebi'aan jiru namni abadan deebi'aan jirtu ijoolleen kanaga isa kana mootummaan abadan argaan jiru boolla isa jala argaan jiru yaa inni marga qofa argaa jira dullacha sangaa argitee beela'eeti boolla isa jala argaan jiru marga sana nyaachuudhaaf gamatti arraabuudhaaf achi deemaara boollicha higa baldammo thank you yeroo gaarii isiniif ta'u nagaatti akka tokko ta'uu fakkaataa tubaadha maaloo sin daganne garaan koo si yaada ilma kufee jabee fabbatu badaadha akka tokko